Afaaba dhabuunsaani qoda rabbiiti. Daa'iman kana gargaaruun qoda lammiiti. Ilmi namaa daggala turee bulee dabala. Ilmi namaa daggala turee buleeti dabala. Ilmi namaa daggala turee bulee dabala. Ilmi namaa daggala turee buleeti dabala. Ilmi namaa daggala turee buleeti dabala. Ilmi namaa daggala turee buleeti dabala. Daa'iman har'aa warra abdiin eegaree jiruu gadadootiin kophaa isaanii falmu. Haadhaaf abbaan dhabuunsaa qoda rabbiiti. Daa'iman kana gargaaru qoda lammiiti. Ilma namaa jalqabaaf magaalaa Finfinnee naannoo jiraatan halkan battalaa taateen kun dhaga'ame irraa eegaluudhaan bifa kanaan ba'anii gammadanii kan isaanii jiranii amma akkuma isin daawwachiif jirtus immoo waahilaa isaa kan akka Galaanaa Gaaromsaa sirna awwaalchaa Hacaaluu Hundeessaadhaan wal qabatee qeerroo marii taasisaa jiraniiru. Marii taasifamaa ture wal qabatee sirni awwaalchaa artist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti akka ta'u siidaan isaa immoo as handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti akka dhaabbatu waliigalteerraa waan ga'an fakkaatu. Egaa qeerroon as bakka kanatti argaman gadda guddaadhaan guutamanii xiiqii guddaadhaan guutamaniiti kan isaan argamanii. Oromoo bifa kanaan gadda arguun hedduu laphee kan nama cabsuudha. Gadda ulfaataadha kan naannoo kanatti mul'atu wareegama artist Hacaaluu Hundeessaadhaan wal qabate jechuudha. Qeerroon miira gama isaaniitiin jiru simbiraan geenya sa'aatii kamitti kan ani godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu irraan wareegama artist Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu dhabuun Oromoof maali? Hacaaluu dhabuun Oromoodhaaf baay'ee ulfaata. Garuu immoo itti gadduu hin qabnu maaliif Hacaaluun kumaatama horate. Kanaafuu Hacaaluun lubbuudhaan nu bira dhabamus Hacaaluun kumni nuuf uumameera. Kanaaf immoo baay'ee natti dhaga'ame. Yeroo garaagaraatti wareegama akkasii simachaa tureera. Ammas lixa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti, giddugala Oromiyaa, baha Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti waan ta'aa jiru beekna hundi keenya quba qabna. Oromoon maal gochuu qaba jettu? Uummata Oromoodhaaf maal dhaamtu adeemsa fuuldura? Uummanni Oromoo of dagachuun qabu maaliif baay'ee of dagatee jira maaliif madaan kanaan duraayyuu garaa keenya keessaa hin balle. Kanaaf waan nuti callimnee nuti fakkaata. Kanaafuu Oromoon ammayyuu nama isaa ta'uu nuti. Kanaaf Oromoon tokko ta'ee cimuu qaba jechuun barbaada. Yeessan. Kan dhufe bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda Malkaa Gafarsaarra. Sa'a jaarraatti dhageenye asuma jira. Wayita wareegamuu artistii qabsaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa dhageessanitti miirri isinitti dhaga'ame maal fakkaata? Hacaaluu dhabuun Oromoof maali? Wareegama Hacaaluu Hundeessaa nuuf gadda guddaa ta'ee akkuma jirutti ta'eetu Oromoon kan akka Hacaaluu kumaatama of jalaa qaba. Haa ta'uuti isa dhabuun keenya gadda hundaa ol baay'ee natti dhaga'ama. Isa dhabuu jechuun uummanni Oromoo seenaa tokko nama tokko jechuun Hacaaluu jechuun seenaa uummata Oromoo jechuudha. Seenaa isaa dhabuu jechuudha. Kanaaf gadda guddaatu natti dhaga'ama. Haa ta'u malee gara fuulduraatti uummanni Oromoo kan gochuu qabu yoo jiraate injifannoon uummata Oromoof falmatee mirga isaa biyya isaa lafa isaa irratti Oromoon ofiin of bulchuu irraan kan hafe sirni nafxanyaa fi haalonni kanneen biraa warri galanii nu bulchuu danda'an kana booda nurraan dhaabbatan taanan du'uun du'uma. Isaan nurraa dhaabbatu taanan garuu ammaan booda bilisummaan du'a Hacaaluu Hundeessan booda. Oromoon falmateera qabsaa'eera baroota dheeraadhaaf gatii guddaa aarsaa guddaa kaffaleera. Gatii qabsoo isaatii hin arganne bu'aa qabsoo isaatii hin argamne wareegamni isaas irraa hin dhaabbanne maaltu ta'uu qaba jettu? Hayyee wayi gowwoome Oromoon maal gowwoome? Oromoo fakkaatee danuutu Oromoo gowwoomse. Kaansaa garaaf du'a kaansaa qarshiin gurguramaa jira. Kanaaf lubbuun isa tokko mararuu dhiiseeti. Amma kanaan booda tokkummaa ijaaruu waliigaltummaa fi tokkummaan ka'uutu injifannoo uummata Oromoo ta'an jedhaan. Guddaa galatoomii. Ani magaalaa Gidaamitti jedhamti ko bakkeen irraa dhufe immoo magaalaa Buraayyuu irraa dhufe.
wareegama artista Haacaaluu Hundeessaa akkamiin simata? Wareegama artistii Haacaaluu Hundeessaa baay'ee na gaddisiise. Dhaga'uu kootti yeroo dhaga'e sa'aatii 5 wayiin dhaga'e sa'aatii 6 wayiin immoo as ga'eera Phaawulos Hospitaaliin. Oromoof ergaa maalii qaba gochi Haacaaluu irratti raawwatame kun? Oromoo yoomiyyuu taanaan Oromoodhaaf ergaan qabu yoomiyyuu taanaan walta'ee cimee dhaabate tokko ta'e qomoodhaan wal qooduu dhiisee tokko taanaan Oromoo yoomiyyuu ni injifata. Adeemsi itti aanu qabu maali? Adeemsi hin qabu kanarra bakka cimee dhaabachuu qaba Oromoon wal ta'e bakka harka wal qabee injifannoodhaan injifachuudhaaf. Asuma magaalaa Finfinnee irraa dhufe. Wareegama artista Haacaaluu Hundeessaa wal qabatee Gadda baay'ee nutti dhaga'ameera. Duris dhumaatuma irraa ammas dhumaa irraa. Ammas dhumaa jirra. Gadda baay'ee nutti dhaga'ame wannan jedhamu qaba. Bira baay'ee gadda. Oromoof maal dhaamta? Qabsaa'uudha. Deebisanii ammas. Duris dhumne ammas dhumaa jirra. Kanuman jedha. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qeerroowwan bakka kanatti argaman keessaa yaada muraasa isaanii simbiraan geenye jirra. Egaa battala wareegamni artistii qabsaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa dhaga'amte irraa eegaluudhaan bifa garaa garaadhaan birmachuudhaan as kan isaan jiranii Finfinnee naannoo hospitaala Phaawulositti kan argamnu reenfa artistii keenya qabsaa keenya Haacaaluu Hundeessaa simachuufidha kan isaan ba'anii jiranii. Adeemsota itti aanan immoo hordofnee kan simbiraan geenyu ta'a. Nooliin turaasiniin jenna. Wareegamuu artist Haacaaluu Hundeessaa Ishi ani Shawaa Lixaa Aanaa Abuunaa Gindabaratti irraan dhufe maqaan koo Sanyii Safaraan jedhama. Du'a Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisee gadda guddaan nutti dhaga'ame. Arras Oromoodhaan wanti na dhaabu nafxanyaan silmii fakkaattee nu jala seentee nama keenya fakkaatteetoo waraanni yookiin immoo mootummaa Oromoo fakkaatee kaleessa qeerroon qabsaa'ee tureetoo 4 kiiloo sagashee har'a immoo qeerroon akka waan hin jirreetti Oromoon kan dagate Oromoodha jennee of dagannee Abiyyi ilma Oromooti jennee of dagannee hayyoota keenya beektota keenya artistoota keenya nyaachisaa jirra. Har'allee Oromoon wanti gochuu qabnu nu mootummaa kana Oromoo ta'uusaa har'aa qabnee eeksi gooneerra. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo wanti nuti gochuu qabnu bilisummaa keenya artist Haacaaluu Hundeessaa eega biyyootti qammasiifnee booda bilisummaa keenya tokkummaadhaan sirna siidaa nafxanyaa kan ammoo harree ishiitiin dhuftee harree ishiitiin akkachitti deebiteetoo isa booda ammoo siidaa Haacaaluu Hundeessaa iddoo sun irratti dhaabuun keenya injifannoo uummata Oromoo isa guddaa ta'uu baannaan har'allee Oromoo maratu awwaallame Haacaaluu miti. Kanaaf sirna Minilik nafxanyaan achitti siidaa ishii kana galabbanneetoo warri gurraachi biyya ormaa keessatti warra adii galabbataniitoo olaantummaa isaanii mul'isan. Nuti immoo biyya keenya gubbaa irratti yeroo har'aa Finfinneela daangaa gootee karaa irratti illee yeroo darbaa nu dhoowwitu kana aguraa adda addaa cufteetoo guyyaa har'aa guyyaa boruu sekendiif yeroo ta'u hin jenne siidaa sun hin galabbanne taanaan Oromoo maratu awwaallame. Jaartiin beekaan wallaalaan ka'ee toosa kana gumaachuu qaba. Oromoodhaaf kanan dhaaba akka qeerroo tokkotten. Buraayirraan dhufe ani sa'aatii 6 dhagee du'a Haacaaluu Hundeessaa gaafa sa'aatii 6 dhagahamu ani dhugaadhaan seeni baay'ee natti dhagahame akka nam tokkotti Haacaaluu jechuun agartuu ija Oromootu dhangala'e jechuu dandeenya. Maaliif Dr. Abiyyi dhuguma yoo innoo ilma Oromoo ta'e nama Haacaaluu Hundeessaa ajjeese kana ifatti nu baasuu qaba. Yoo ifatti nu hin baafne taane nus akkuma Haacaaluu sana har'as borus hin wareegamne. Kanaaf gadda Haacaaluu Hundeessaa qixxeenya agartuun ija kiyyaa dhangaleetti akka sanitti ni ilaala. Wareegamni ilmaan Oromoo irraa akka dhaabbatuuf maaltu ta'uu qaba? Wareegamni ilmaan Oromoo irraa dhaabbachuun kaabaaf kibbaan wal qoqqooduu baanne tokko taanee harka tokko wal qabanneetoo sirna nafxanyaa kana ofirraa fonqolchuu qabnaan jedha kiyyaatti. Ishii anan dhufe ani ganda aannan Buraayirraan dhufe ani kaleessa sa'aatii 5tti halkan dhaga'e sarara kaasnee eddasii namoota boo'ichaaf namoota baay'ee kakaasaa turre naannoo keessa deemnee asirratti illee daandii gubbaatti illee akka nuti dhufnee reeffa kanan simanne illee iddoo baay'eetti reebamaa kan dhufnee iddoo baay'eetti kan wayyaaniin milbeeffachiisnee reebaa turte jechaadha. Ammas reeffa keenya illee akkan fudhannee ani uummata Oromooti wanti dhaamu qeerroof qarreen keenya wal simannee humna keenya tokko taanee waboo keenya cimsannee loluu qabnaadha. Siidaa Minilik kana ofirraa jigsinee siidaa keenya jijjiirrachuudha wanti jedhu. Kanaaf ammallee ijoollee baay'eedha kan reebamaa daandiratti ammallee reebamaa jiran akka reeffa keenya dhufnee fudhanne wayyaanonni reebaa jirti.
Kanaaf ani wanti jedhu Hacaaluu Hundeessaa nama tokko miti uummata keenyadha ija uummata keenyaati kan cabe biqiltuu dhaabbatee osoo firiin godhatiin dhaan cabeenni baqateeras baqatee dadhabee har'a wayyaaneen anna dhiigan madaa nyaatti anna dhiigan madaa dhoksite asitti sana dhoksuudhaan reeffa isaa kan mi'eeffatte isa kanas isa kanatti dabarte ammas tokko lamaan ishiin boruun istu kanaaf uummanni keenya tokko ta'ee of gatuu dhiise tokko ta'ee ofii bulchuu qabaadha wanti uummata kiyyaadhaan. Egaa anis kaleessa galgalan dhaga'ee sa'aatii 7 walakkaatti gaafan du'aa Hacaaluu Hundeessaa dhaga'u baay'een gadde ani dhugumas hin seene wanti kaleessa nu barees har'as nutti deddeebi'aa jira. Qabsaa'aan hin du'a malee seenaan hin du'u. Wanti nuti dhaamsa dabarsuu qabnus Oromoon tokko ta'ee qeerroon tokko ta'ee harka tokko yaada tokko walii gallee akka Hacaaluun yeroo darbe dubbatetti siidaa Minilik Hacaaluu keenya awwaallannee seenaasaa awwaaluu otoo hin taane siidaa Minilik sana jiskine siidaa Hacaaluu Hundeessaa ija Oromoo qeerroo Oromoo kan magaalaa hundumaa kan biyya hundumaa kan ta'e Hacaaluu Hundeessaa seenaasaa irraanfachuu dhiifne qeerroon har'a walii gallee har'a isa achitti darbannee galuu otoo hin taane seenaa guddaa hojjennee bakka siidaa sanatti siidaa Hacaaluu Hundeessaa dhaabuu qabnan jedha. Dhaamsi nani qabu qeerroo tokko taane walii galuu qabna hin awwaallanna kosii keenya mana keessaa baafannee gara sadaanutti qabsoon keenya inni kaleessaa sun bu'aa dhabaa jira. Inuma qabsoofna garuu nuti qabsoon keenya bu'aa argatu jennee tolii gadi fiigaarra haa ta'u malee wanti nuti gochaa jirru kun bu'aa nu harkaa dhabaa jira. Kaleessas ija keenya ija mirga keenya harka bita keenyaa cabsa ija mirga keenya harka mirga keenyaa cabsaa jiru. Silmiin nu keessa seentee nu nyaachaa jirti. Kanaafuu tokko taanee tokkummaa keenya cimsine dhiirri garaatti boo'a malee ijaan hin boo'u. Wanti nuti gochuu qabnu gaafa walii galle waan hundumaa mo'achuu dandeenya. Waliin galle taanaan bitaa mirga ta'a taanaan walii galuu hin dandeenya. Isa kanaaf otuma nutti dhaga'amu waa'ee seenaa Hacaaluu otoo nu boochisu keessa keenyatti qabannee har'a yoo awwaallanne boru siidaan Minilik lafa sanaa jigee siidaan Hacaaluu Hundeessaa torbee otoo hin gahin guyyaa lama otoo hin bulin bakka sanatti dhaabbachuu qaban jedha. Mootummaan keenyas akkuma biyyoonni biraa nama tokkoof nama beekamaa tokkoof ba'anii siidaa jiskanii siidaa garbummaa durii jiskanii bakka sanatti waan biraa kan bilisummaa dhaabbatu jedhan nutis kan bilisummaa dhaabuu qabnan jedha. Dhaamsi koo kanadha. Qeerroo jabaadha. Waaqayyo jajjabina isinii haa kennu jedha. Tagani dasan jedhama ana burraayyuudhaan dhufe waa Hacaaluu naa dhageenyu Hacaaluun baay'ee Hacaaluun ija qeerroo jaame ija qeerroo jaamsa ija qeerroo jaamsan wayyaanonni nurraan dhaabban ija qeerroo mul'u dhaabe kana qeerroon Oromiyaan bakka Itoophiyaa keessatti lakkaa'aman jirtu bakka lakkaa'amtu Oromiyaan Itoophiyaa keessatti lakkaa'aman jirtu bareedduu dararamaa turte lakkaa'amtu yoomiyyuu taana lakkaa'aman jirtu Oromoon ammas ofirratti aanaqaan ofirratti haa beekan amma yoo Oromoo tokko tokkoon ajjeesaa jiru goota ajjeesaa jiru nu keessa artistoonnis ajjeesaa jiru keessaa maratanii kanaaf qeerroon Oromoo bakka deemutti ofaa eeggatu qeerroon Oromoo mul'u ija isaanii jaame qeerroon ofaa eeggatu bakka jirutti qeerroon siidaa Minilik kan ammoo dhannee jiskuu qabnaan waa'ee siidaa Minilik dubbannaan yookaan ija keenya nu jaamsan siidaa Minilik kana harree yaabbattee dhufte harree yaabbattee dhufte kanasitti farda Oromoo yaabbattee